Yusuf. Ajirta kajjani kuntu. Waraana nadhuba. Waraana jarama yoo dhumne. Waraana biraatu jira. Sababni safaa irraa hambisee maali beekta? Sababa waraanni na duuba deeme waraanni na eeguu jira. Haa achi gatee ijoollee. Makaleessaa rabba akka godhe. Kana kun Abdullah makaleessaa rabba sitti galche. Amma ragifadhu gajjin waraana jira. Akka bisin agarree waraanni garuu tokko na agarre. La jala deemanii sababa Abdullah qabee deemu. Haasoo jiran. Eeggataa deemaa jedhamee waa guchisiisee jira bara. Dawwala fi bara Suleemani dawwala itti hime. Suleeman amma dhaqee keeriyaa fa'aa bira viidiyoo takka argee bara. Viidiyoo intalli sheeyxaantitti makiinatti qorabee tata ijoolleen fidde ijoolleen nama jahan dhufanii ijoolleen wala gargaaru makiinaa bakkummaan ta'anii jiru anillee sababa sana irraa. Mootu sila makiinaa sana hin deeme waraanni nu jala deeme karaatti makiinaa nu qaban amma ijoolleen naa dawwalte jira baanee jirra. Jarri faa'uun kutanii jennaan ani mootu Abdallaa fuudhee waraana jalaa fiige. Baatee jirti faayooni Yusuftu baatee naan jedhee natti himaa ture. Gara magaalaatti baatee jirti jedhee Suleemanatti himaa ture akkasuma goda manaatti immoo roorroon jaratti dubartootatti cimeera jennaan. Argee bara viidiyoo argee amma saniif isinii dawwale. Suleeman hin dafiite. Suleeman amma achi deeme beekta. Ni sodaatan dubartoonni. Dubartoonni sodaataa jiru jennaan dhagiitii waan tokko itti qara'ee haga dandeessu. Quraanaan cufinaa hidheen akkasitti geggeessee abee uffanni sirratti badeeqa. Dhiiga isaati dee. Lullee kaleessa bar dhakaadhaan mataa isa cafaqnee bar akkasitti kun quba kana na ciinee. Isaan dhiisuun qabdanii bar. Kun akkasitti na dhiinni labuuna humna cimaa qaban shayitaana gargaara. Eegaa shayitaanni dhiiga dhugee nutti jabaate jinnoonni akkasitti jiru Suleemanii wajjin gaara keessa. Halkan guutuun rafne. Akkamitti bultee jira. Akkamitti si bulchee dafee jira laata? Dadhabee jira yaa bar bishaan ka motoraan na ergame. Bishaan iyyuu kafite. Bishaan kafite. Ijoolleen naa kenne. Bishaan iyyuu marganne nuti immoo tokko arganne bar. Suleeman illee amma yoo jabaatee galee malee baay'ee tokko. Karaa turte kana waraana jiru. Kana baafee deemu ni qaba. Dibaasnaa dibaasna. Isaa qabnee baana abba kun jiraan ta'u nama waraanaa bara. Biyyaan kun jiraan isaanii nama warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalala isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Egaan waan hundumaa haala adeemsa keenyaa hundumaayyuu quba qabdu jenneetu yaanna akkasumas immoo waa bahee hundumaatti dabarree lubbuun jiraannee har'a geenyeerra hin huqqanne malee hin lallaaffanne malee daalachoofne malee lubbuun nu keessaan baane gaara kana keessatti jechuudha. Ammas immoo adeemsa keenya of duuban deebine haga feene humna dhabnullee jechuudha. Jarris immoo haga fedhan yoo jabaatan inshaallah dhumarratti kan irra aanu nu'umaa dhugaan qallatti malee hin cittu akkasuma dhugaa keenya barbaachaaf waan jooraa jirruuf osooma lubbuun jirru dhugaa keenya argachuu feenaa kanammoo rabbiin nu faana jira. Egaan amma akkuma beekamu Suleemaniin yeroo ammaa gaggeesseetiin ka'ee Suleeman gara manaatti deebi'eera jechuudha. Gara manaatti deebi'eera gara manaatti ammoo dubartoota doorsisaa jiranii akkasuma namni illee yaadatee waan tokko qara'achuu danda'u hin jiru. Yeroo ammaa kanatti jechuudha wantoota akka jawwee fi akka jinnootaa kana waan baay'ee manatti gadhiisanii jechuudha dubartoota doorsisaa jiru. Kanaan jechuudha amma yoo Rabbi jedhe inshaallah yoo Rabbi isa gargaaree jedhe Suleeman gara manaatti deebi'ee wantoota akkasii kana yaadachiisuuf jedha. Yoo Rabbi jedhe akka Rabbi nagaan isa manatti galchullee du'aa nuuf godha akkasuma hunduma keenyayyuu nagaan akka Rabbi as keessaa baasu du'aa nuuf godha isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu akkuma nu hordofaa turtan kaleessa eengaddarraa jechuudha Yusuf Faayoo fi Abdallallee qabatee gaara keessatti maal akka godhaa jiru ni beektu. Yeroo dhiyoo kanatti immoo Faayoo jechuudha as keessaa baasee waan jiruufi ammatti jechuudha Abdallaatu harka isaatti hafee jira gaara keessa ammoo waliin jiranii. Kanaaf anis ammoo gara adeemsa gara Yusufitti na deemaa jira jechuudha. Dhageetan Yusufin bira deemee maalirra akka inni ga'ellee baree jechuudha. Gara manaatti deebina yoo Rabbi nu gargaare waliin gara magaalaatti deebina jennee abdii qabna. Inshaallah du'aa keessaniin nu bira nafina nu hordofaa isiniin jedha. Kamuu sababni isheen ka'uu hin dandeenyee fi Faayoon jechuudha. Sababni isheen ka'uu dadhabduu fi waan inni bishaan quraanaa sanatti naqeefi jechuudha.
bishaan quraanaa sana waan itti naqeef sanatu irraa laaffisee jira. Haga inni jechuudha dawaa funyaanitti ulutti yookaan itti urgeessutti jechuudha. Waan tokko illee jechuudha socho'uu hin dandeessu, waan tokko gochuu hin dandeessu. Haala kanaan dhamaateetu harka turte jechuudha. Achii booda immoo ijoolleetti kennee kanaan amma Abdallaa harkatti hafee Abdallaa immoo summii jechuudha yookaan immoo siirii isa laaffistuun kennaaf jedhee siirii humna namatti kennitu wayii itti kenne kaleessa akkuma viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha. Sana booda Abdallaan jechuudha hin jajjabaata jechuudha. Daqiiqaan harkaa ka'eetu ittiin lola akkasitti bule jechuudha. Isa eda halkanii kanallee jechuudha raffisne jedhan akka himanitti kaleessa akkuma argaa turtan wal'aansoo ittiin qabaa ture jechuudha. Siirii tokko nyaatee ka'eet Abdallaan hin jabaate jechuudha. Humna isaatu jabaate jechuudha. Maaliif siiriin suni kan humna namatti dabaltudha jechuudha. Jarri kan fayyadaman sanadha jechuudha. Kanaaf nu dadhabsiisu yeroo kamiyyuu wantoota akkasiitu isaan gargaara, jinnootatu isaan gargaara. Kanaaf nutti jabaatan jechuudha. Kanaaf nama hukkataa tokko nama qallaa tokko hin jettan sana nama hukkattu tokko qabuu dadhabdanii kan hin jettan sana kanaaf qabuu dadhabna jechuudha. Rakkoo keenya namni nuuf beeku hin jiru rabbiin malee. Kanaan egaa yoo rabbi jedhee inshaallah akkasuma amma gara Yusufitti deemuun jedha yoo rabbi na gargaare gara Yusufitti deemaa. Na hordofaan isiniin jedha akka nagaadhaan wal arginee wal faana gara magaalaatti deebinu du'aa nuuf godhaa isiniin jedha hordoftoota keenya faana ta'a na faana tura. Egaan hordoftoota kabajamtoota keenya isinitti deddeebineerra egaa akkuma beekamu waan nu jaallattaniif waan nu kabajaniif yeroo dheeraa nu hordofaa waan turtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasuma kana hundumaa kan nu hordofaa jirtaniif bu'aa bahii keenya hundumaa waan rakkoon keenya isin dhukkubseedha isin akkuma keessanitti rakkoo keenya ilaaltanii waan nu faana ta'aa turtaniif galatooma isiniin jenna. Kana malee immoo ammas inshaallah akkatti walii beellamnee jirrutti bilbilaan jechuudha. Yusuf wajjin naannoo kana irratti dhiyeessee jira naan jedhe Abdallaa qabee jechuudha. Abdallaan isa harka kan jiru Abdallaa fuudhee naannoo akkasitti dhiyaatee jira. Achirratti kottu naan jedhe waan ta'eef amma na faana bu'aa na hordofaa isiniin jedha inshaallah. Bu'aa bahii kana keessattidha kan na egaa natti fakkaata. Yoo rabbi na gargaare akkasitti jechuudha. Kana faana ta'a walumaan gara bakka inni jirutti inshaallah. Boolla jarri jedhan keessa deemee na ilaala. Yoo rabbi jedhe inshaallah dhumaatiin adeemsa keenyaa jechuudha. Yoo rabbi jedhe gabaabbateera amma yeroo gabaabduu keessatti jara arguun noollu gammatti dhiyaanneerra wallaahi laaffanneellee jirra dadhabneerra. Gaara kunis nu nuffisiiseera nu dadhabsiiseera. Warri siirii kunis ammoo nutti jabaatanii nu miidhaniiru nu dadhaniiru. Nutis immoo sanaaf harka laanne inshaallah uma hundaafiyyuu yoo rabbi nu gargaare amma wal arguuf jenna jechuudha. Yoo rabbi nu gargaare mee naannoo mana keessa ta'uun oolu bakki jarri jiranii na hordofaan isiniin jedha inshaallah. Akka walii beellannetti naannoo makana fakkaata. Yusuf ajirta gajjani kootu waraana na duuba waraanni jara amma yoo dhumne hin waraana biraatu jira. Sababni ati safaa irraa hambisee maali beekta? Sababa waraanni na duuba deeme waraanni na eeguu jira. Haa achi gatee ijoollee makaleessa rabba akka godhe. Kana kun Abdallaa makaleessa rabba sitti galche. Amma dhaggeeffadhu gachee waraana jira. Akkam isin agarree waraanni garuu tokko na agarre. La jala deemanii sababa Abdallaa qabee deemu. Haasoo jiran eeggataa deema jedhame. Fa'aa kuchisiisee jira ba. Dawwalee fi baru Suleemanii dawwalee itti hime. Suleeman amma dhaqee keeriyaa fa'aa bira viidiyoo takka argee ba. Viidiyoo intalli sheeyxaantitti makiinatti qorabee tata ijoolleen fidde ijoolleen nama jahan dhufaneera ijoolleen wala gargaaru makiinaa bakkummaan ta'anii jiru. Anillee sababa sana irraa mootu sila makiinaa sana hin deeme waraanni nu jala deeme karaatti makiinaa nu qaban amma ijoolleen naa dawwalta jira baanee jirra. Jarri fa'aan kutanii jennaan ani mootu Abdallaa fuudhee waraana jalaa fiige. Baatee jirti faayooni Yusuftu baatee naan jedhee natti himaa ture. Gara magaalaatti baatee jirti.
jedhee Suleemanatti maa ture akkasuma goda manaatti immoo roorroon jaratti dubartoota cimeera jennaan. Argee bar viidiyoo argee amma saniif isinii dawwale. Suleeman hin dafiite. Suleeman amma achi deeme beektaa. Hin sodaatan dubartoonni. Dubartoonni sodaataa jiru jennaan dhaqiitii waan tokko tokkotti qara haga dandeessu. Quraana cufinaa hidheen akkasitti geggeessee abee uffanni sirratti badeeqa. Dhiiga isaati dee. Lullee kaleessa bar dhakaadhaan mataa isa cafaqnee bar akkasitti kun quba kana na ciisneer. Isaan dhiisuun qabdanii bar. Kun akkasitti na diinni laguunan humna cimaa qaban shayitaana gargaara. Eegaa shayitaanni dhiiga dhuggee nutti jabaate jinnoonni akkasitti cudu Suleemanii wajjin gaara keessa. Halkan guutuu rafne. Akkamitti bultee jira? Akkamitti si bulchee dafee jira na. Dadhabee jira yaa bar bishaan ka motoraan na ergame. Hayee. Bishaan iyyuu kafite. Bishaan kafite. Ijoolleen karaan ijoolleen naa kenne. Bishaanuma yoo marganne nuti immoo tokko arganne bar Suleeman illee amma yoo jabaatee galee malee baay'ee tokko. Karaatti dhufte kana waraanni hin jiru. Hin jiru. Kana baafnee deemu ni qabna. Ni baasna. Ni baasna. Biyya isaa qabnee baana abba kun jiraan ta'u nama waraanaa bar. Biyyaan kun jiraan isaallee nama waraana. Lafeen isaa nama waraana bar. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii kunoo jechuudha alhamdulillah yeroo ammaa kanatti akkuma nama asiniin jedhee achiin ka'e osoo deemu aboo eegadu wanti kun nutti kaa'u. Dhufee kunoo jechuudha amma naanna'ee deemee jechuudha gaara sana keessa maree bakka itti wal beellamne jechuudha bakka sanatti wal eegne kunoo Yusuf wajjin wal arginee jirra inshaallah kunoo waraana jaraa qofatu tokko gaara sana keessa faca'ee jira jedhanii sanarraa of eeggataa ture. Fa'aa barbaadu tokko maali? Kudha tokko. Hedduudha. Maal jedha? Bakka meeqatti anaan amarsanii akkasitti jalaa bahe? Kunoo jechuudha amma kan jarri dhuman waraanni waa argina jedhanii as keessa deemaa jiru jedhanii inshaallah warra hoogganaa jaraa fitne laaffisne waan ta'eef sadarkaa kana erga ga'aniiti itti dadhabnee nus jara dadhabsiisnee waan jirruuf amma harkatti galfannee waan jirruufi inshaallah injifannoo kanuma keenya ta'a. Akkasuma waraanni jaraatti yaaduma dhamaatee dadhabnee yoo beeloftu gara tokkotti yaraati malee bakka deemtu iyyuu hin qabdu jechuudha. Egaan akkuma beekamu nuti kan amma irratti argamnu jechuudha. Abdallaa as keessaa fuunee ba'uuf jenna. Kunooti obboleessi keenya Yusuf kabajamaan jaalatamaan namni kaleessa isaa jecha rakkoo meeqa dandhamne jechuudha. Namni gaariin namni nuti kaleessa namummaa isaa jaalannu akka obboleessaatti kan nu ilaalu nutis akka obboleessi keenyaatti kan ilaallu yeroo hundumaa kun amma itti wal argine wal bira geenye jirra jechuudha. Alhamdulillah galanni kan rabbeeti. Haala kanaan jechuudha faayyoo ijoollee warra kaanitti kenneeti ofiisaatti jechuudha kunoo haala kanaan isa kanaan qoricha wayii jechuudha summii jarri jechuudha itti nyaatanii jabaatan tana akka tasaa kaleessa dogoggoreetti kenneennaan diddeetti jabaattee gollaan kootiin qabaa bultee jedha nama kun akkasitti as keessatti hafeetti jira amma inshaallah kana jechuudha waliin qabne as keessaa baasuu keenya hunda garaa yoo jechuudha gallee gara manaatti galchine adabuun keenya noolu akkuma beekamu gaa hordofaan dhaamsa keenya. Eewwa daawwattoota keenya alhamdulillah galata rabbi akkuma obboleessi keenya mageen jedhee kunoo akkuma agartan jechuudha. Shayitaana leenatti erganii shayitaanaafis isaan rifadhee gadi hin dhiifne harkumaa qaba jechuudha. Halkan guutuun dararaa fudhata. Shayitaana yookaan buufannaan dhufaa buutii jawwee wanti isiin natti hin finne hin jiru jechuudha. Achi bishaan quraanaa itti naqee jechuudha daawwattoota keenya ni dhaamtee achumaan duwwattiif na fakkaatan akkanatti fakkaatu. Ammallee aaree jechuudha na aarsitee summii isiin na nyaachifte san jechuudha nyaachisee ture. Kalee mootuu akkuma isin viidiyoo irra agartan jechuudha Abdallaa siirii garaa jiru obaasa jedheetiin ka humna kennuuf obaasee ture akkasitti natti ka'ee osoo hojii taaggallu akkasitti akka hin taane irra aanee rabbiin irra na aansee isallee hidhee faa'ullee lafatti deebise jechuudha halkan keessa ijoolleen dhuftee viidiyoo kiyya arganii jechuudha guutuu kalaas mucaan du'e jette duraan sababa kiyyaan nama duraan sababa kiyyaan rakkoo keessa hin galinaa jedheeni ijoollee nama kalaas viidiyoo kiyya gartee obsuu dadhabde jechuudha daawwattoota keenya obsuu dadhabde achi halkan keessa makiinaa guutanii dhufanii achuma isii tana naa fuudhaa naa galchaa jedheeni faayoo jaratti kennee jechuudha amma mootu sababni ani jararraa hafeefis tokko eda yeroo sanitti jechuudha magee fa'aallee waliin garre goda sanitti isaan eegaa ture jechuudha Abdallaalleen gaaruma keessa gatee biraa deeme jedhee warwaatee natti himuu dide kalaas ijoolleen tun sababa kiyyaa waraanni gaara kana keessatti miidha yoo immoo jarri qabaman Abdallaa itti geesse yookaan Abdallaa ajjeesa
yookaan immoo Abdallaa karaa nagaatiin amansiisee akka inni mageef Suleemaniin achi baasu godha jedhee Abdallaa harkatti hambifadhee jechuudha. Faayuu ofirraa qajeelcha jira amma mootu yoo rabbi jedhanullee naaf mageellee wal garree jirra Suleemanillee kute jechuudha. Liinaa fi keeriyaa dhaqqabu kutee jechuudha Suleemanillee.